Sagalee guyyaa har'aa Macaafa Faarfannaa boqonnaa 84. Yaa Waaqayyo Gooftaa Maccaa, iddoon buufata kee maal namatti tola. Lubbuun koo oobdii mana Waaqayyoo yaaddeen gaggabdi. Lubbuun koo fi foon koo Waaqayyo isa jiraataatti gammadanii ni ililchu. Yaa Waaqayyo Gooftaa Maccaa, mootii koo Waaqayyo ko, iddoo aarsaa keetti dimbiitiin illee mana girribni manneen cuucoota ishee keessa hin kaa'attu argatte. Warri mana kee keessa jiraatanii yeroo hundumaa jajuu kee faarfatan haa gammadan. Namoonni gara mana keetti adeemuu garaa keessa qabaatanii si biraa humna argatan haa gammadan. Daawit kadhataa iddoo buufata mana Waaqayyoo keessa jiraachuu jedhu Macaafa Faarfannaa boqonnaa 84 irratti dubbata. Mana Waaqayyoo keessa jiraachuun, iddoo buufata Waaqayyoo keessa jiraachuun akkam eebbifamoo akka ta'e. Ati yaa Waaqayyoo koo humna koodha, aangu qabeessa koodha jedha. Iddoon ati jirtu maal bareeda. Angara mana qulqullummaa kee isa bareedaa kana dhufuudhaaf baay'ee hawweera. Qaamni koo hunduu si waliin jiraachuuf yaadanii gaggabaniiru. Simbirroonni siin iddoo buufata mana jireenyaa godhataniiru. Warri mana qulqullummaa keessa jiraatan maal eebbifamoodha yaa Waaqayyo. Isaan si jajachuuf, si eebbisuu ittuma fufu, garaa isaanii keessatti yeroo hundumaa mana kee yaadu, mana kee hawwu, achittis ni boqotu. Kanaaf yaa Waaqayyo kadhata koo dhaga'i, gurra kees natti qabi, jireenya koo ta'uu gaarummaa kee natti argisiisi. Ani mucaa ati filatteedha. Mana kee keessa, iddoo buufata kee isa bareedaa keessas bara koo hundumaa na jiraachisi. Waaqayyo koo warri sitti amanatanii maal eebbifamoodha jedhee Daawit kadhata bareedaa kana kadhatee, anaaf atis akkasuma mana Waaqayyoo keessa bara baraan jiraachuun nuuf haa ta'u. Gara mana Waaqayyoo keessa jiraachuu, gara wangeelaa qabachuu, gara Waaqayyoon sodaachuu, jaallachuu Waaqayyo Gooftaa Maccaa nuuf haa kennu. Eebbifamtaniitu yeroo keenyaaf Waaqayyo nuuf haa eebbisu.